السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت وشباب كفول البلية وجمو في جالة مو وانتفتوت أم خالد كم جرتني نبوما الحمد لله جرا بوم 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 let's go جرات الري دكتوراسي مليون توقلتني أكاسمامي ناحس للماها سجلين هاتاوي أنا هو سجلين تاتني ما مليون نمونا قلت تركو أو ما مليون لا مليون سدي مليون كل أيون قلت تركو طبعا جنتنا أكاسي كم جرتنا بوليان تجرا جرتو نجا فيا كابتني الحمد لله نجا جرا نجا جراتني هاي ولي قلت ورمو خنا بارس إيمة كيما موتا بار كيمامي أرجعني كيمامي keessattuu warroonni mana madaa'an dhugama qimamii mana madaa'amoota adamsan. Hayi fatiyaan bar lafatti miti qimamii isinitti baafte fatiyaan baasee miseenaa galmeeffattee bar qimamoota mana madaa'anii ni garaan tuqinaa jette dhugaa jette bar waan itti dabdanillee akkasumatti dabdanii. waan itti qajeelchanillee akkasumatti qajeeltan rabbi isinaa qajeelchu aamin jedha isinaa qajeelchume laayik sheer sabiskiraayib naa godhaa naafillee maa rakkoo qabame yoo akka doktoraslee kanatti beekamtiin maa anilleen biyya chaayinaa deemee waggaa 27 san baratuu baadhu ganda keenyatti waggaa 7 baradhe bare waggaa 7 baradhe sun garaa hin nyaattu koo yaa Oromoo please sagalee naaf ta'aa yaa Oromoo sagalee naaf ta'aa please sagalee naaf ta'aa please akkasii waliigaltee kenniisaa san isinii haa kennu dhugaa dubbachuuf miliyoona tokko jedhani miliyoona tokkoon kun meeqa sila akka miliyoonatti waan akka miliyoona tokko galani qooyaa akkasii akka keessatti hortee bultu keessatti toltu akka keessatti umurii dheerattu rabbiin siif haa taasisuu jennaan kaa doktor Asliin rabbi waliin umurii isin haa dheeressuu hatilleen ilma sabaa rabbi si godhe ammallee ilma akkanumatti kana caalaa deemee bakka guddaa ga'u si haa taasisuu jennaan. Gaafa geemee taphatisaanii jechuun ni jedhe agarsiisan ni jedhe hedduu garaana nyaata wallaahi dhasiin osoo haadha qabaadhee har'a geemee irra taphadhe kanaan jedhe himmaan tokko na qabe haadha isallee rabbiin jannata naa gammachiisuu fi hunda keessaniyyuu warra haadha hin qabne warra abbaa hin qabne kan obboleeyyan hin qabne hedduutu jira jechuudha namni garaa dachii kanaa nama dhabee hin jiru rabbi warra jannataa isiniif haa godhu. Dhugaa dubbachuuf jechiin akkas jedhe suni bakka baay'ee hamilee nama cabsa maatii keessan hin dagatinaa haadha teessan hin dagatinaa itti kennaafi jedhe waan qabdan hundaa itti kennaa deebi'aa irraa hodhaa irraa kadhaa jedhe akkasii nuti hoo eessa jirra obboleeyyan tiyya dhugaa dubbachuufi nuti eessa jirra meeqa kennatu ka warra kenna quban qabnu ka addunyaa dhiisaa jechuun namni mallaqa isaanii godhuu dhiisaa bilbilii akkam keessa akka hin jenne meeqaamtu jira wanni biraa haafu irra guddinni maatiin keenya birrii nurraan barbaadu wallaahi dhasiif ilmoon tiyya nagaa jirti nagaa qabdi ilmoon tiyya akkam jirti jechuu sani malee mallaqa namarraan hajaman haati nama dhaltee abbaan nama dhalchee mallaqa namarraan barbaadu yoo ka rabbi qajeelche taate malee akkasii maatii keessan hin dagatina ka biraatiifuu asitti kaardii ima guuttan ka biraatiifuu inuma buuftan ka biraatiifuu kophee ima bittan ka biraatuu inuma yaadattan hayi nu warra shamaraa kana
haga ka biraa isin nyaatu haga durriin biraa isin nyaatu wallaahi laziim haadha abbaan keessan macha fudhanii isin nyaatan bakka jiraa miti nama hin gaabbisiisu. Isinuu qabaattanii haadha abbaan keessan fayyadaman taanaan dunyaa keessanii wallaahi nama hin gaabbisiisu. Anummaanuu dalagadhee nama dalagee jechuun maaliifuu anaayyuu asiin kana ga'een osoo haadha abbaan kee jiraatu baatanii anas gayan asiin gayu jechuudha. Akkasii haadha abbaa keessan hin dagatinaa. Haga wayita isaan jiran kana marri isaatu itti biib jedhu kana gaafa isaan isin duraas kan argitan abbaan gaaddisa ofiiti. Yaani jechuun bakka jechi isaan ibsu hin jiru wallaahi laazim jechi haadha abbaa ibsu inuma hin jiru. Namni cinaan kan isaan waakkatutu jira subhaanallah yaa rabbi warra san irraa hin taasisu. Nama haadha fi abbaa ofii kana waakkatutu jira. Namni cinaan kama rabbi qajeelchee abballee ta'ee haadhallee ta'ee kan arrabaan waa balleessutu jira. Garuu uumamni kiyyaa fi abbaa sanii uumamni kiyyaa fi keessan tokko ta'uu dhabuu danda'a. Haati kiyya akkas naan jette abbaan kiyya akkas naan jedheettanii isaan dura dhaabbatina. Wallaahi laziim isaan dura rabbi isin hin dhaabin. Rabbi ija haadha fi abbaa keessanii dura isin hin dhaabin. Hamtuudhaan jechuudha. Yoo keerii taate malee. Akkasii nama hedduu arge waan ta'eef jedheen wallaahi laziim nama hedduu arge. Nama afaan baafatee haadha arrabsu nama afaan baafatee abbaa ofii arrabsu jechuudha nama hedduu arge. Garuu bakka yaani በጣም ያስጠላል። Uma feetillee yoo taate yoo abbaan keetis badaa fedhellee ta'e yoo waatetis badduu keetis taate garuu badaan haadha fi abbaan jiru ija isaanii dura dhaabbatuun keerii hin qabdu. Maaliifuu gaafa isaan si duraa deemanii wanni hunduu sitti dhaga'amti waan ta'eef jechuudha. Guyyaa sana biratti hin eeginaadha abbaa keessan dhaqqabadha. Jaannanni luka haadhatii fi luka abbaa jala jira. Jaannata keessan bitadhaa obboleeyyan ta'e wallaahi jecha asliin jedhe irratti waa hedduu tokko nama dhaga'ama. Hedduu tokko jechuudha. Akkasii warra irraa milkaa'u haadhaaf abbaa ofii kaadamee irraa milkaa'u rabbiin haa taasisu hunduma kennayyuu jabeeffadha. Rabbi umurii isin haa dheeressu qabdaniif kan qabnellee rabbii warra jaannataa isiniif haa godhu. Haadhaaf abbaa keessan jabeeffadhaa isiniin jedhaa laayik sheer sabiskiraayib gochuun dagatinaa koomantii naa kaayaa isiniin jedha.